السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما حركفوني أكل جرتني نجاك أبدني نجاك يسني مي هيون أمو فيون كم تاجر مي ولا ما أنا أجيف إنه هي مسكينة والله. الله الله نقديسي يا مانو وشي صادني اسمان كبير على شانش ايش كوي من ذلك زهلا أكبدنا دفيس إني سلا دبرتي من كيستي أكنا دديت كنا جالة جدا شيء بنا دفيس شيء وتي مال دلقتو كنا جالة جدا أنا مو ما يفكر سيقولون جدين أكبر كده كودي سالي وفديت uffata isaallee uffachuu jalqabeen jira. Haati warraa immoo abbaa warraa kafana abbaa warraa ishee ni uffatti. Garuu anaaf aamuun haadha warraa fi abbaa warraa hin taane. Garuu immoo ta'uudhaaf piroosesiiwwan amma jiran kana suutaan barsiisaa deemuu qaba jechuudha. Beektanii mi guys? So maal yaadee kalecha hoo dhufu mucaan fiziz qirziz bakka wannuma jaajoo ta'e bakka wannuma ta'uudha beektanii kanaaf baitoo hiriyoota kee wajjin taphadhu wanjedhuun osoo as jirtu as mana kana jirtu hin taa'u ati naan jettee miti kan deemu jee ganamaan akka nama tsabala deemu ganamaan ka'ee mana ellim abbaashi inuma kafana yuun jijjiranne silipparuma isaa kaawwate ellim je'ee ba'ee jechuudha. Amma kaa'ani akka ayyuu ta'ee beektu kaan ayyuun immoo waan inni aareef waan ganama ba'ee mana kanaa sokkeef ayyuun jechaan mana kanaan baatu. Oo barbaade maa achi boollan seenuanaa jecha ayyuun teessan mana kanaan baatu. Sirrittuu maal jeena sodaachisa seetan mana kanallee gatee siillee gatee biyya kanaan wullik jeensi baanaan jedhe. Achuma bakkuma wullik jettee baate sanii akkanatti si fannisi akkana si xaxaxalanii si fidanii dhufu. Beektee ani bar wani na ajaa'ibu ani amma mucaan kun fakkii jaalatamu nabaa jaalata. Isaan irratti maaltu wichiidha hin jedhe bara. Ani inni akkana jaalatuuf maal gochuun qaba? Isa na jaalatu baatu ani xafaxaafillee akkana jaalatu gochuun hin danda'a rakkoon qabu. Amma ayyuun teechan akkana faagootee reakshin isaa arguun barbaada jechuudha. Akka jedhu maal akka jedhu ayyuu maal akkamitti akkana goote jedhee dhuguma immoo ayyuu tiyya waaw jedhee itti tolee buna kana dhugaamoo hin didu. Mee maal yaada? Abbaa minicha marala si balaalu maakiyaatu ilaalla. Uchuba abduu yoo min dhaqxoota. Giraa gabbaan amma gara keessanitti hin deebi'amu ila laalaa. Amma maaliin haasaa ture asitti jarattiin isaallee akka dhaga'aniin barbaade. Maaliif seetan? Isaanis dhaga'uu qabu. Waan irra jiru mucaan kun waan an irra jiru kan dhaga'uu qabu. Sanifan itti haasaa jira beektanii. Amma naman itti qacare beektanii naman itti qacare maal goara mucaan kun jedhee ogguun bilbilee gaafadhu footoo faa kaasanii naa ergu. Mucaan maakiyaatoo ja'a dhuge. Bakkuma taa'e sanitti maakiyaatoo ja'a dhuge. Mucaan mirqaanaa jira maakiyaatootiin mirqaana keessa jira. Amma mirqaanee natti dhufa beektanii. Amma mirqaanee gara manaa gala. Tafqidu bashratuki. Akkuma argitan egaa hayyoon akka jettee hageessanii jirtu. Ollaa kiyya bora bira nama rakkisaa jira. Mana si haa kireeffadhu. Egaa hayyoon akka jettee egaa hageessanii jirtu. Amooni ollaan bulaa jira mana kireeffadhu mana sii kireessa jennaan asuma niqniqin jedhu jettee jirte egaa hayyoon ani isheen jettee dhageessanii jirtu mitiire amma sagalee ishee waan isheen jette kanaafiyyuu as keessa niqniqin jedhu ani sillee dhiiseen deema mana kanallee dhiiseen deema naan jedhee jira wanta ta'eef eddinni dhaqee an xalaxalee isa baasaa biraa hin nafuu jettee jirti. Ammoo ani immoo siidhaa aamsa tokko ila
ilkaan kee dhabuu keerra wayin ija kee dhabuurra ijaaf ilkaan kee dhabuurra utuma gadatte suutuma jette waan hajajamte bira fakkaatti si wayya yaa amuuko ela akka yasuuf ilkaan dhabuu keerra dhugaa rabbii sitti ela anqaxaqata eddeeti jirtu si fida jetteeti yoo baqattellee gara gaxirii deemtullee inuma si baasaa jetteetti eddeeti hidhattu nama dhuftaa siin jettee jirti wanta ta'eefi suutuma jedhiiti otuma sittiin baramiin mala maladhu suutuma jedhiiti wayin ilkaan dhabda wayin ija dhabda kana keessa tokko jechuudha akka kanan taaneef immoo suutumaan mala maladhu jennaatiin wal gadhiisuun hin jiru jettee jirti hayyuu lillabbaa koo wanti dhufee dhufa malee wanti an fe'aa dhufu malee ani ammoo koon gadhiisu jettee jirti yoo ta'eef akka kana booda ilkaan dhabdee boo'uu keerra akka yasuuf wayin ija dhabdee boo'uu keerra suutumaan amalumaan suutuma fakkaadhu fakkaatan malee wanti nama baasu hin jiru yaa ammoo koo miskiina wallah maal gootare akkasuma malee amma eddeeti dhuftee dhukkubsadhee mataana dhukkube eddeeti dhuftee naan jedhee marraa bahi naan jedhee ani eddee naquun qabu inni barbaade bakka barbaade haa dhaqu malee ani hin deemu jettee jirti hayyuu wanta ta'eefi silallee sassaabbattee dhufte eessa haa dhaqxuuf innati deemi jetti yaamu yannaatiin maladhu makee malee akkuma hayyuun jette yannaatiin maladhu yoo yannaatiin malatte malee wanti si baasu hin jiru hayyuun dhiiseen deemu jetteetti egaa akkuma argitan egaa mana keessa deemtee kootii isaa baaffatte kootii uffatte jennaan maalii axxee saaxinii bante jedhe dhaqqee saaxiniitti fooyyaarraa baasee deebisee qollofatee qolfii fudhate jennaan inamaan guba malee uffata kana eenyu sitti leette dubartii siifitti eessaa fiddee jechaa jirti egaa akka kanaan buna kana dhugii jettee buna kana kottu bunni danfeera jettee dhufte moo dhufe buna kanaan inni jedhu ilaala maashaallah jedhamu waanuma inni jedhu walumaan ilaalla jette sarraatenyaa jette ayyaadha sarraatenyaa lama miskiina ayya sarraatenyaa lama yaamu sarraatenyaa lama fiddu tokko fiikeef tokko isheef yaa miskiina wallah wallah taate amma akkasi dubbi naa taatee jirti amma itti muddi yaa hayyuu itti muddi namni si gaafatu hin jiru waan tokko namni si gaafatu hin jiru itti muddaa akkas akka kana dubbi amma tolte kanaafuu amma kan isheen jettee bakka barbaadeessaa dhaqu akka barbaadeessaa ta'u warri jarri immoo jarri gara caaluu ni naasaa jiru jarrisaa akka dhaga'aniifidha jettee warra afaan hin beekneeti jira miti beektu jedhee yaada isaan sun akka dhaga'aniif jette inni kaan hin dhagaa afaan oromoo wal keessa jarraa dhageessuufidha jettee jirti akkanaan mana na baastee jirti ani gooddanyuu tokko biraan bulaa mana sii kireessanaan hin diddee yoo ani immoo bayi jedhe immoo sii waamuu sii bilbiluu naan jetti bilbilamee waan naa jedhamu ani ammaa sirratti baaseen odeessuu jechaa jira egaa maal godhu gaddanda'uu dhaga obsuu dhaga obsiga yaa anuu koo obsaniiti akka malaa akka baraa jedhan obsaniiti egaa hundumaayyuu malee hin jiru egaa wanti si doorsisu yoo jiraate obsumaan egaa obsumaan danda'e uummanni hin kabakkabi jedhee uummanni hin gadhiisiin naan jedhee uummanni akka fe'e ta'e naan jedhee ani iddefee dhaquun iddefee yoo dhaqillee isan gadhiisu jettee jirti wanta ta'eef yoo tiddee deemtu gaa nama sitti qacaree jira jette bakka deemtutti nama siin eegu jechuudha. Kanaafuu dubbiin jetteetti jirti wanta ta'eef waa tokko kaanuma keef ija keessan akkan amne bichaatti taate jedheti hundumaa wanta dhufe eshi yoo naatiin malachuu baatte hayyuun ilkaan sirraa gannatti ati waan tokko dubbatte jennaanii jechuudha. Kanaafi yaa anu
otoo ilkaanis irraa lafan nam'in otoo namni sittiin kolfiin callisima waan hayyuun jette jedhati. Yaa Rabbi gad ariine hojjetaan maal jette jiru hojjettuun ariitimu maal jette hojjettuun baate ati maalii taate jette yaa Rabbi mammaaka tokko mammaatte na jalaa bade mammaaka ishee mammaatte suni kanaafuu hayyuun keessan egaa amma maal godha seetanii jette egaa amma fataa godhee mucaan qariinaa qabaa mucaan kana jaallata jedhani kana godhee egaa dubartiin egaa uffata isaan uffadhe garuu abbaa haadha manaa miti ta'uuf garuu itti adeemaa jirti gana ta'uufi jette ilmiin koo manaamni koo ta'uuf wanta ta'eefi mee waan inni jedhu gaa walumaan ilaallaa jettee jetti yaa hayyuu koo rabbillee si haa qayeeshu lamaan keessanuu anuu siinillee rabbi si haa qayeeshu qayeelaa lamaan keessanuu jenna gamaal jennaa mitiiti hundattuyyuu namni sin gaafatu hin jiru akka barbaaddeet mirga keessanii bicha ilkaan keessarraa akka isheen gadi nan eeggadhu ilkaan kee eeggadhu manni amuutiin hin gadhiisinnaan jedhee jira hunda ta'eef ani si gadhiisuu qabu akka uummanni siin jedhettis na kan kabakkabu jettee jirti kanaafuu gaa yoo barbaadde hin kabakkabii yoo barbaadde akka barbaadde godhii bicha ani amma meeqarra deebi'ee dubbadhu ilkaan itti makee akkan amneefi ilkaan itti dhabde jennaan ani hin beeku ilkaan illee homaa miti numa dhaabdayyuuti intiniin kun jira ijitti bicha akkasi keessaan baasnee dhugaa rabbi ilkaan homaa labbaasanti yoo illee ilkaan itti dhaabaman noo rakkinan qabu ijittii kee bicha gaafachi kaate ayyuu jalan deddeebisiin bira teesse gaafachi kaate wayin sibiiluma bira jirtuun kash si goote kayyasuuf of eeggachaa haasa'e duubaa fuuldura laali yoo raftullee ija kee lamaan illee goote hin rafin tokkoon dunuunfadhu tokkoon ilaali akkasumallee dubbiin hin taane dubbiin cimtee jirti yoo ta'eefi dunuunfattee hin rafin ija lamaanii ija tokkoon malee yaa'anu miskiina walla wanta dubbiin cimteefi kanaafuu ija lamaan hin ciisin ija kee lamaan cuffut gootee ciisuu dhiisiti ija kee tokko banii ija kee tokko dunuunfadhu rafi eeggadhu sirritti hayyuun yoo himte ziyaarumaan himte ta'eefi eeggadhu rabbiin sin haa qayeeshu qalamaan keessan